kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti kaffaaloo tufaa yaadate jintaasifne kana fakkaata ture kanatti aansuudhaan immoo keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf qophoofnee jirra. keessummaa ani qabadhee isiniif dhiyaadhee keessummaa addaa tokkodha. waa malee asirra akka hin dhaabbannes immoo intilmaamtu jedheen herrega homaa gochuun danda'u asuma dhaabbadheen eega. keessummaa koo torban kana baga nagaan dhufte. Gamme na caaltee taabbe. Caala amma caala asiqime. Xiqqashu anuma si caala ammas. Ammayyuu situ caala. Maali dheerinni kee amma naga'u kuni naga'u. Na caaluuf jettee kanarra dhaabbatte. Maalum godharee lafa dhaabbadhee sin dhaqqabu sila. Ayyee bu'ii bakka mootummaan rakkina keenya fura amma. Baga nagaan dhufte naga'u. Gamme isinillee baga nagaan nu eegdanii. Cheers. Cheers. Ati aannaniin guddatte waa maleen dheeranne. Ayi hundumti keenya Oromoon aannan qaban jiru. Oromoon hunduu aannaniin guddatte. Yaa akkasii wanni guddaa. Baga nagaan dhufte. Happy birthday. Torban darbe kana keessa dhalatte akkuma koo. Anis torbanuma kanan dhaladhe. Eeyyan anillee torbeedhum kana keessa dhaladhe. Umriin kee 26 miteeti. Yaa 26. Aankoo nan gaafatiin. Maal ta'u nutti himte. Garuu ati umriin kee 26 fakkaatu baay'ee dheeraa waan taateefi umriin keessi maybe dheerinuma kee wajjiniini akkuma kana dheeraa fagoo wayii fakkaata. Akkamittiin namoonni namanuu umrii kee kana yeroo itti himtu 26 qofa yeroo jettu. Namoonni tokko tokko kan amanillee jiru kan amanillee jiru. Isa abbumatu of beeka. Yeroo tilmaama meeqa faasiin jiru umrii kee kana? 70 faa 80 kan jedhanis jiru. Akkasumallee immoo baay'ees gadi buusanii kan jedhan jiru jechuudha. Itoophiyaatti nama dheeraadha jedhamtee maayini kitaabni African Book of Records irratti galmoofteeti. Afrikaa keessaas immoo tarii naga'oo ta'uu danda'a. Garuu namichi Naayijeriyaa dheeraan tokko jira jedhanii yeroo tokko inuma suuraa keefaa namicha Naayijeriyaa sana wajjiniin akkuma inni itti atis kaatee waliin wal akkeessitanii wal ilaalaa turtan. Eenyutu caala? Hansaa beektaa seentimeetira isaa meetira meeqa akka inni ta'u? Yaa nama dheeraa Afrikaa jedhaniiti miidiyaan garaagaraa gabaasaa ture. Akkasitti makiinatti suuraa hirkate tokko maxxansaa turan. Jennaan anillee akkasitti gaafa laalu namni kun nan caalu jedheeni akka sanitti deemee suuraa waliin ka'e. Suuraan keessan baay'ee isaa namoonni miidiyaa hawaasaarra naannessaa turan wal qixxeessanii ati sirkattee inni sirkatee garuu meetira meeqa akka inni ta'e dhageessetta namicha? Yaa warroonni BBC tokko anas bilbilee na gaafatanii turaniyyuu ergan an akkas jedhee maxxansee booda deemanii jechuudha warroonni BBC biyya sanaa deemanii cheek godhaniiru jechuudha. Namicha sana? Yaa meetira 2 seentimeetira 23 jedhanii gara xumuraarra gabaasanii turan jechuudha. Kanaaf yoo inni dheeraa Afrikaa jedhamee beekame meetirii 2.23 ta'e ati immoo meetirii 2.25 dheeraan Afrikaasi. Dheeraa Afrikaati. Wow! So ati dheeraa Oromoo bira darbitee kan Itoophiyaa darbitee kan Afrikaa taateetta. Kan addunyaa immoo jira miti namichi Turkii tokko Sultaan Kosan? Sultaan Kosan jedhama. Waa'ee namicha sanaan hordoftaa jireenya isaa fa'aa akkamitti akka inni jiraatu dheerinni kun maal akka isaa fidee maal akka isa miidhe fa'aa hordoftee beektaa? Jechuun kennaadha dheerinni kun jalqabumas namni ta'ee jedhee ofii isaatiif yaadee waan godhu hin jiru. Kennaadhuma waaqayyooti waan ta'eef innan hordofee isallee jechuudha. Nama dheeraa addunyaa kanaadhanii yeroo baay'ee yeroo isa maxxansan arga. Garuu anaan waan na caalu natti fakkaatu innumtuyyuu. Innumtuyyuu? Yaa waan na caalu natti fakkaatu. Garuu inni meetirii 2.50 jedhu? 2.51 jedhu. 2.51. Yaa. Kanaaf inni meetirii 2.51 baay'ee dheeraadha. Baay'ee dheeraadha. Inni inuma yeroo tokko suuraa isaa gaafa arginu dheerachuu isaarraan kan ka'e kazaaraa wayifaa hokkoo qabatee asii gadi jedhee deema. Baay'ee dheerachuu isaatiin. Siin dheerinni keessi rakkisa akka isaatti hokkofaa qabattee akka deemtu si taasisa moo of dandeessee akka barbaadde deemuu dandeessa? Waan ofum danda'ee deema. Homaa akkan qabadhuu fi nan dirqisiisu. Ofuma danda'ee deema jechuudha. Biyya kana keessattis namni biraa
dheeraadha jedhamee naannoo Amaaraa kana dhufee waliin gaafa ilaalamtanii dheerinni kee ammayyuu hin caale. Namicha sana wajjin wal quunnamtii qabdu? Namichi sana akkuma nani warroota EBS irratti dhiyaadheeni. Nu bira namni meetira 2 saantimeetira 50 jira jedhanii jechuudha. 250 jira jedhan sanu? 250 jira jedhanii dubbachaa turan jechuudha. Jennaan guyyaa tokko warroonni tokko as Finfinnee qabanii fidan jechuudha. Nagoo caala jedhaniiti. Jennaan nama na caalu kana dura argee waan hin beekneef nama na caalu kana arguu barbaadadhe. Ariitiidhaan bira deemee jechuudha. Dhaqee gaafa laalu dubbiin akka jedhan miti. Xiqqoo caaleen irra caaleen waan inumaan caalte? Yaa irra caale. Inumaa yeroo dhaqxu namichi kopheeyyuu hin qabu baadiyyaatii dhufe kopheeyyuu hin qabu kophee isa jalqabaa nagawatu kenneefi jiran dhuguma wanni sun? Yaa kophee lamaan kenneefi kophee garaagaraa jechuudha. Kophee miila qullaa tureeyuudha inni. Kophee lamaan kenneef jechuudha isaaf. Kanaaf sirbi Galaanaa mootiin Jimmaa kan siif akaakayyuu kophee hidhachiisee bar ormayyuu jedhu suni nagawoonni namicha sana irratti akka inni taasisu godhe jechuudha. Akkas. Amma namichi sun jireenya akkamii keessa jira waan beektu qabda? Quba qabda? Quba wal qabna. Namichi duraan baadiyaa keessa ture jechuudha. Amma garuu gara magaalaa Bahaar Daar keessaa mana jireenyaa illee kennanii fi jireenya gaarii tokko ta'e tokko jiraataa jira jechuudha. Konkolaataanis kennamee fi manni jireenyaafis kennamee fi jiraataa waan jedhu odeeffannoo dhageera. Konkolaataas ni qaba. Mana jireenyaa illee ni qaba. Akkas jechuudha inni. So yeroo darbee interview afaan Amaaraatiin kennite tokko irratti uummanni Itoophiyaa maali kun konkolaataa naaf hin bitu taanaan ani lammummaa koyyuu nan jijjiiraa jettee sun immoo miidiyaa hawaasaarra baay'ee ajandaa guddaa taatee olii gadi hafarfamaa ture. Akkamittiin akkas jedhanii namoonni sitti duulaa turanii dhuguma immoo hin malaafi mucaa kanaaf dheeraadha. Akka keenya akka barbaade olii gadi deemee waan kana argachuu hin danda'u. Waan isaaf malu gaafate malee waan isaaf hin mallee gaafate miti jedhanii baay'ee sitti duulaa turanii duubarra immoo atis yoo konkolaataan naa bitamuu didee lammummaan jijjiira kan jette sana torban darbe kana immoo lakkii dogoggoreen jedhee jetteetta. Wanti sun akkam ture mee haalota ture nu hubachiisuu dandeessa uummata keetiifis uummata Oromoodhaaf ifa akka gootuuf? Haalonni ture jechuudha. Atin jechuudha namni tokko uummata duratti beekamtii gaafa argatu roga kamiin uummata keessa jiraachuun itti ulfaata. Guyyaa sana jechuudha achuma interview san ta'uuf jechuudha. Sa'aatii dheeraan daandii gubbaa dhaabachaa ture. Namoonni gaafa daandii irratti na arganis ilaalcha garaagaraa namooti qaban jiru. Akkamitti taaksii eeggattallee namoonni jedhan baay'eetu jiru. Garuu immoo ani achi ga'een akkamitti namoonni hedduun jechuudha akkatti konkolaataan qabaanneeti maal maalaan jedhu. Sanumarraan ka'een ani baay'een aare jechuudha guyyaa sana. Baay'ee aareen yoon konkolaataan yookiin ani waan baay'ee dubbadheen ture baay'ee gaafa sana. Wanti barbaachisu nuuf hin taane ta'e uummata duratti beekamuun kun baay'ee dhiibbaan duraan gahaa jira waan ta'eef sababuma kanaan baay'ee aareen ture waan ta'eef akkas jedhe jechuudha. Aariidhumaan ni jette jechuudha. Aariinan jedhee. Ergasii immoo torban darbee waan kana aariidhaan jedhee dhiifama naa godhaallee jetteetta. Haalli yaaduma sana qabda? Xiqqoo haalli jechuun afaan jaraa kana baay'ee waan hin beeknee fi yeroo sana miira aarii keessa wanta hin jiruufis akkasitti dubbadhe jechuudha. Malee wanti ani gaafadhe sun naa guutameetii miti. Garuu haalli dubbii kiyyaa sun xiqqoo uummata hedduu jechuun bifa dirqiitiin jettee maal yaadni namootaa na bira dhufaa waan turaniif anillee itti yaadee gaafan jedhu akkaataan dubbii kiyyaa gaafachuun kiyya suni sirrii ta'eetuma. Wantoonni naaf malan naaf haa ta'uun sirrii ta'eetuma. Namoonni na deeggarillee jiru baay'ee dhugaa jettee baga jetteellee namoonni naan jedhanii jiru. Garuu isarra immoo namoota naqeeqantu baay'ate jechuudha. Kanumaaf jedheen haalli dubbii kiyyaa sun sirrii waan hin taaneefani deemee dhiifama jechuu danda'e malee waan biraa miti jechuudha. Kanaaf sadarkaa biyya lammummaa biyya haaluu irratti sadarkaa lammummaa jijjiirrachuu kana isaa ga'uu qabu ture waan inni rakkoon isaa
Garuu rakkoon isaa dhugaadha isaaf malaa jedhanii namoonni kaasaa turan. Namoonni tokko tokko immoo gaafatti dhiifama gaafattu gidduu kana argaan ture. Waan barbaade sanatu guutamee fi jennan dhiifama gaafate mannessi konkolaataanis kennameeraa fi siin jedhu. Dhugaadha wanti kun. Dhugaa miti yoomtuu hin jiru jechuudha akkuma duraanii sanii wanti haaraan illee hin jiru. Garuu sababni dhiifama jedhee fi akkuma nama siin jedhee namoota hedduu waan mufachiisuu danda'uuf dubbiin koosanii dhiifama jedhee. Namoonni baay'een immoo ergan dhiifama jedhee jechuudha. Oromoon maaliif dhiifama jettee ijoolleen hiriyoota kiyyaa namoonni hedduun maaliif jettee dubbii antu dubbatu sun sirriidhaa namoonni naan jedhan jiru. Ilaalchi namaallee garaagaraa beeki. Tarii ana warroota mufachiisanii xiqqoo akka isaan natti hin qabamneefan akkas jedhee malee wanti argadhe hin jiru jechuudha. Kanaaf ati kan jechaa jirtu yoo hammamiyyuu yoo rakkadheeyyuu miira aariirraan ka'een waan sana dubbachuu danda'e malee hanga fedhayyuu yoon aare nama biyya koo gadhiisee deemu miti yookiin lammummaa koo konkolaataatiin nama jijjiiru miti jechaarta. Akkasiidha jechuun ani jalqabumas paabliik gochuutu xiqqoo dogongora kiyya. Paabliik gochuun dogongora guddaadha. Eeyyeen konkolaataa jechuun waan xiqqoodha bara waan guddaa miti. Ani lammummaa wanti nan geeddaradhee fi yookiin biyya si gaafateetu jira ture garuu namoonni biyya si gaafate jira ture yoo biyya kanatti lammummaa jijjiirratte nuun kana sii goona waan si barbaachisu faasilitii tokko. No ijoolleen biyya alaa jiran jiru hiriyoonni kee jechuudha namoonni baay'een. Nuufuu barii wantoota akkasii kun godhamaatiin maaliif jira ijoolleen hiriyoonni koo natti dhiyaatanii jireenya koo beekan jechuudha. Maaliif achirratti rakkataa lasiif mijeessinaa kootu namoota nan jedhan hedduutu jira. Sanuma san duraan ka'eeti malee namni biyya alaa daariitti namni naqunnamin jiru jechuudha. Kanaafuu egaa namoonni tokko tokko maal jechaa turani konkolaataa caalaayyuu nagahoo manatu barbaachisa ture. Mana kiraayyuu dhabdee rakkachaa jirta. Maallaqa keetiin kireeffattee namni si gargaareyyuu kireeffattee hojjechuudhaaf yookiin immoo jiraachuudhaaf iyyuu dhabaa jirta mana iyyuuti kan isa barbaachisu jedhu namoonni. Dhugaa dhagamee ilaali wanti kun namootni hedduun jechuudha mana kiraa waa'ee mana kiraa kana irratti jechuudha. Mana kiraa takkitti seentee jennaani baay'ee wanti si dhibu hin jiru. Mana kiraa yoo xiqqaate namni 4-5 jechuudha. Nagahoo nama itti baata waan ta'eef iddoon keenya hin jeeqamaa. Namni jedhee afaanumsaa keessaa baasee jechuudha. Mana na didee hin jira jechuudha. Namoonni hedduun Oromoo ta'eetu jechuudha. Oromoo ta'eetu sittiin kireessu namni naan jedhee hin jira. Ati ni gaafa as galte namni sitti baataa iddoon nu jalaa jeeqama. Namni dhufee si daawwatu baay'eedha. Eeyyeen. Ati ni nama beekamaadhaati. Kanaafuu sittiin kireessu namni naan jedhee hin jira jechuudha afaanumsaa keessaa baasee. Ani ammas konkolaataan mana caalaa na barbaachisee miti. Mana akkuma ta'etti illee yoo itti galee namni illee deemee na kireessee meeshaa gaafa itti na guure jiraachuu hin danda'a. Garuu konkolaataan kuni namni guyyaa guyyaatti wanta namni mana keessan oolu guyyaa guyyaatti iddoo iddootti socho'utu jira waan ta'eef inni mana caalaa na barbaachisu hin taane baay'ee waan na dhibuufan konkolaataa jedhe malee konkolaataa yookiin ani akka waan ta'e kanatti barbaadee miti. Namoonni numaa yeroo sitti qoosaa turani maal inni birbirsa gooroorraa dhooqa booraa dhufuudhaa fi tarkaanfii lamaan dhufuutuu danda'u maaliif konkolaataa gaafatu. Konkolaataas wajjinis immoo wal qabatee baay'ee rakkoon keemma raayidiinis yeroo dhufu si fe'uufaa didanii si bira darbe. Mee mudannoo konkolaataa wajjiniin si mudatan nutti. Dhugaadha konkolaataan baay'een akkamitti si fe'an jedhu akkamitti si fe'an siiftaa afaanaan jedhanii warroonni akkasumattuu na didanii deemanii sin jira jechuudha. Raayidiin fayyadama baay'inaan ani garuu as keessatti. Kuwwan immoo jechuudha teessoo duubatti naaf butanii fa'a yoo naaf ta'e nan seena yoo naaf hin taane immoo ittuma dhiisee carraa biraa eeggadha jechuudha. Innillee baay'ee rakkoodhaa beeki. Taaksii uummataa fa'aa baasii fa'aa kana tasuma yaadamu miti ittiin deemuudhaaf waan yaadduu dandeessu miti. Sababiin isaa dabaree fa'aa dhaabbattee eeggachuu. Dabareedha inni dabaree qaba waan ta'eef dabaree immoo dhaabbattee gaafa eegduu namni viidiyoo fa'aa si waraabaa maalidha. Namuu waliin suuraa kana jedhaa si cinqaa karaarra si dhaaba. Baay'ee eeyyani amma daandirraa gaafan deemu jechuudha namni nan deemsu nan dabarsan jechuudha daandirra nan deemsanii. Kanuma kanarraan ka'een konkolaataa osoo hin qabaadhee sila mana kiyyaa bahee mana kiyyatti galee bakka deemuu qabu sana deemee galee jedheeni malee konkolaataa akka waan addaa walitti ilaalee miti yookiin immoo jaalalli makiinaa
waan jedhee miti. Daawwattoonni Gammadaa Show namoota hedduun qabeenya gurguddaa qabdan, real estate qabdan, akkasumas immoo konkolaataa fichisiiftan hedduun keessan nagaa wajjiniin konkolaataa isaaf malu, mana jireenyaa isaaf malu akkaataa kennamuufii danda'ee ergasii immoo hojii beeksisaa waliin hojjechuu dandeessu. Nagaawwan baay'ee nama mul'achuu danda'u, nama baay'ee hojii keessan sinii fi beeksisuu danda'u guddaadha jedheen amana. Gara fuulduraatti maaltu beekaka? Yeroo itti aanu immoo Gammadaa Show irratti si waamne dureessi Oromoo yookiin qabaataan Oromoo yookiin mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu danda'a, mootummaa naannoo magaalaa Finfinnee ta'uu danda'a. Waan isaaf malu goonee fi nu waliin hojii nuti hojjennu waliin beeksisuu dandeenya. Sababiin isaa atu siinuu daawwatamuu qaba. Nagaawwan maaliin jiraata garuu amma? Asirratti waan dubbachuu barbaadu tokkotu jira. Guyyaa tokko jechuudha namni walii bilbilee osoo taphannu. Namni sun saba biraati garuu naaf bilbila yeroo baay'eedha. Ata gammatti simbinnee Oromoon konkolaataa naan jedhe. Jennaan hayi garuu agammatti hin qabuun jedheen. Uummatni Oromoo bara miiliyoona 60 miti osoo birrii takka takka sii baasanii barsii bituu danda'u naan jedhe jechuudha. Akkamitti simbinnee agammatti naan jedhee namni sun waan jedhe. Anallee hedduu natti dhagahame beektaa guyyaa sana. Oromoon baay'een jechuudha. Ijoolleen Oromoo baay'een akkamitti akkasitti ati miidiyaa jaraa irratti baatee maal namoonni naan jedhan jiru. Ani guyyaa sana silaa osoo uummatni Oromoo akkas naa gochuu waan dideef saba biyya kanaa ittan makama osoo hin jedhe dhugaadha jechuu danda'u. Ani illee immoo yeroo ammaa kanatti Oromoo komachuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas Oromoon baay'een yeroo ammaa kana rakkoo gurguddaa keessummeessaa jira biyya keessatti waan ta'eef kanaaf jedheen ani uummata Oromoo waan hin jenne malee uummatni Oromoo naa gochuu danda'a jechuudha dhibbaan dhibbatti. Garuu immoo rakkina hamaa keessa waan jiruuf sabni kun waan jechuun barbaanne jechuudha. Maaliin jiraata jireenya kee guyyaa guyyaatti ooltoo bultoon kee maaliin geggeeffachaa jirta jireenya? Ani amma yeroo ammaa kana jechuun dalagaa illee hin qabu. Gargaarsa maatiitti guddinaan kanan as keessatti jiraachaa jira jechuudha. Mana kiraallee isaanumatu narraa kafalaa. Maatii fi namoota tokko tokko jechuudha. Namoonni na walii walitti dhiyeenya qaban. Namoota akkasii keessantu na gargaara jechuudha. Namootuma sitti dhiyaatanii fi maatii kee malee galii tokko iyyuu hin qabdu. Namoonni yeroo si hamatanii beeksisa adda addaa hin hojjetaa beeksisa adda addaa irraa maallaqa sin argata. Carraa beeksisa hojjechuuf argattee beektaati kanan dura. Firaashii fa'aa beeksisaa yeroo tokko jedhan. Beeksisa firaashii irra bulan fa'aa beeksisaa ture. Firaashii sana dhaabbanni firaashii sanaa jechuudha akkuma jalqaba miidiyaa irratti mul'adheeni. Firaashii si hojjechuu barbaannaa naan jedhan. Jennaan toleen jedheeni ganama akka ganamaa na gaafatanii akka galgalaa firaashii si hojjennee jirra kootutti boru fudhadhu naan jedhan. Jennaan nan deeme jechuudha. Deemee jennaan piikcherii na kaafatan jechuudha suura na fudhatanii firaashii si cibsaniimu. Eeyyen. Jennaan namni waliin deeme baay'ee beeka waa'ee kanaati garuu beeksaaf akka ittiin fayyadamnee carraa isaa jalaa cufuu dandeessu maal jedhee ture jechuudha namni suni. Turreetuma jechuudha naannoo torbee tokko torbee lamaa turree dhaabbanni firaashii bira akkana firaashii sana beeksuuf ambaasaaddara firaashii isaanii akkan ta'ee beeksuuf akka haaraa kana walii gallee akka boruu kana agrimentii godhan nuyi jennu akka haaraa galgalaa kana gallakkise jechuudha dhaabbanni. Warri duraan suuraa si kaase. Suuraa na kaase sun. Jennaan isaan sunillee kinoo poostii akkasii arginee jirra. Akkamitti siif hojjenna nuti firaashii keenya silaa beeksifachuu barbaanne sirriitti. Isaan immoo dursanii poostii godhanii jiru waan ta'eef mul'atee jira waan ta'eef nu biratti fudhatama guddaa hin qabaatu jedhanii na didan jechuudha. Warri sun jechuudha ambaasaaddara kaampaanii isaanii na godhachuuf turanii jechuudha. Carraan naa dhufe tokkichuma san ture. Saniin ala carraan naaf hin dhufne jechuudha. Egaan ammas taanaan daawwattoonni Gammadaa Show dhaabbilee gurguddoo qaban nagaa'uudhaan yoo beeksisachuu hin danda'ame hedduu jijjiirama fiduu kan danda'an hedduun isaanii jiru. Si waliin akka hojjetanii homaa shakkii tokko hin qabnu. Atis immoo hojii gaarii hojjettee fi sirriitti akka uummata keessatti sirriitti beekamuun gootaa irratti hojjetta jennee yaadna. Hojjechuuf illee ani fedhii guddaan qaba.
rakkoon qabu ana biraa akka barbaadanitti jechuun fedhii hojiin qaba waan ta'eef namoonni baay'een beektaa beeksisa kana gaafa beeksifachuu yaalanii qarshii isaa guddaadha maa jedhu ani fedhii hojiin qaba waan ta'eef akkasumara fookasiin kiyya maallaqa irra osoo hin taane gara hojiitti galuudha waan ta'eef nama kamii waliin hojjechuudhaaf fedhii guddaan qaba jechuudha. Nagooni mucaa maqiiti miti maqiitti guddatte. Maqiidha. Magaalaa maqiiti moo magaalaa irraa fagoodha? Wal cinaadha. Hagas mara walirraa fagaatan haga kiiloomeetira 4 walirraa fagaatu. Baadiyyaaf magaala walum keessa jechuudha. Walum keessa. Walum keessa. Mana barumsaa achumatti baratte? Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa baadiyyaatti baradhee sadarkaa lammaffaa magaalaatti baradhee. Okay. So barnootaan eessa geessetta amma sadarkaa maalirra jirta? Barnootaan distaansii barachaa jira. Barana kutaa 10 barachaa jira jechuudha. Kutaa 10 fa barata. Okay. So gara fuulduraatti dheerina isaa kun akkuma jirutti ta'e wanti uumaan sii kennee fi uumaan badhaafamte kun akkuma jirutti ta'e Nagaoon gara fuulduraatti maal ta'uu barbaada? Eessa gahuu barbaada? Jedhanii namoota yaadaniif eessa gahuu barbaadate? Namni kamuu gaa jechuun dhalatee namni lafa kanarra jiru mul'ata qaba. Anislee bakkuma guddaa tokko gaa jedheen abdii qaba jechuudha. Waaqayyo na gargaare bakka guddaa tokko gahuun koon oolu. Bakka guddaa gahu. Baran immoo DV guutteettaa jedhani. Nu dhiistee deemuu yaadamuu maali? Miidiyaa hawaasaa irrattis argineerra suuraa kee DVdhaaf. DV guuteera yoo carraan naaf argame gaa. Nu dhiistee deemuufi. Eessatti illee akka carraan dhufeetti allaanaa isaa. Waggaa lama dura dheerinni kee meetirii 2.25 ture. Amma meeqa geessetti? Hin dabale moo inni hir'ate? Erga yeroo sanaatti safarameen beeku. Safarameen beeku tarii dabaluu hin danda'a jedheen yaada saantii xiqqoo dabaluu waan oolanatti fakkaata. Uffatni kan kanaan duraan keewwachaa ture gaafan keewwadhu xiqqoo. Sitti gabaabbachaa jira. Sitti gabaabbachuu barbaada jechuudha. Akkami sitti immoo dhaga'amaa dheerachaa jiraachuun kee waan sitti dhaga'amu wayii jira? Akkasitti illee wanti natti dhaga'amu hin jiru garuu uffannaa duraan uffachaa ture kopheen alatti jechuudha. Kopheen koo xiqqoo saayiziin miila kiyyaa amma xiqqaachaa dhufa garuu surree maal kan innaan kaawwadhu xiqqoo natti gabaabbachuu barbaada jechuudha. Kopheen kee meeqa amma kun lakkoofsa amma 43tti jira fakkaata lakkoofsi sirriini? Kopheen kee kun lakkoofsi isaa meeqa? Kopheen kee kun amma lakkoofsa 54 inni keewwachaa ture jiru kun. 54? Lakkoofsa 54. 54 barkan jechaa jirtu? 44 miti? 44 miti 54. 44 iyyuu guddaa jedhameeti kan namni uffatu kan argu. Namoonni 44 namoonni tokko argachuuf ni rakkatu jechuudha. Biyya kana keessa tasuma hin jiru miti kopheen kee? Hin jiru tasuma hin jiru biyya kana keessa. Eessa argatta kophee? Biyyoota alaatirraa namootni nama beekan naaf ergu malee biyya keessa hin argadhu kophee. Dheerinuma kee kana rakkoo kee kana arganiinuma biyya biraatti si fidu? Naaf ergu jechuudha namoonni hedduu. Kophee meeqa qabdam? Kophee hedduu qaba. Amma si heddummaateera? Baay'ee hedduudha. Nagahoon amma nageera umriin isaa 26 ta'eera. Yeroo darbe tokko viidiyoo wayii tokko akkasuma miidiyaa hawaasaa irratti intala baay'ee dheertuu Oromoo tokko argate inni machaach jedhee ture jedhan. Akkami waan sun itti fufee gara abbaa mucummaatti deemeera moo addaan hafe walitti dhufeenyi keessan sun? Yeroo tokko viidiyoo wayii waliin hojjannee ture jechuudha. Akkanuma miidiyaa irratti waliin dhiyaannee ture. Akkanumatti faniidhumaaf qoosaadhumaaf jette? Qoosaadhumaaf inni machaachi jedheeni. Akkasiidha malee wanti biraa keeziin biraa hin jiru jechuudha. Omaa keezii biraa hin qabdan? Keezii biraa hin qabnu. Gara fuulduratti egaa abbaa mucaa taate immoo nan ta'a sirriitti nan ta'a malee. Nu agarsiifta jennee mayyaan. Carraa gaarii siif hawwina. Garuu jedheen ture. Ishee wajjin eessa geessan? Ishee wajjin guyyuma tokko wal argine. Immoo guyyaa lama wal argine. Achi booda sanuma irratti dhaabbata jechuudha malee wanti biraa wanti uumame hin jiru. Homtuu hin jiru jechuudha. Kan biraa immoo kan si hamatanii ammallee xiqqoo ifa ba'aa jiran natti fakkaata. Intala gabaabduu xiqqoo biyya Itoophiyaa jirtu gabaabduu kana wajjiniinis duraanii akka carraa ulfooftee turte
mucaan kan nagaoti jechaa turani. Ankeeti moo na abbaan isaa beekameera mucaa sammattee yerootti teessu arginee turre suuraa kee waan sun hamii sana hoo maal jettaa? Hamii suni hamii qofa ta'e malee jechuudha silaa osoo kiyya ta'e bareedaa ture. Yoo gammadde turte? Yoo na silaa abbaa ilmaati gaa. Dhugaadha sirrii. Wanni suni namooti baay'een bifa qoosaallee nan daddarbee namoonni dubbatanii jiru. Garuu ankee miti. Akka isaan itti yaadan lakkiyyaa miti. Kiyyaa miti. Nagaoon akka miree jaalallee qabaayii kan ofii yaadee waan harkarra kaa'achuu danda'u jedhu. Waan harka. Lakki inni kun icciitii dhuunfaa kiyyaati waan ta'eef. Icciitii dhuunfaati. Ifa baasee dubbachuu Ifa baasuun. Yookiin jirti ta'a yookiin jirtu ta'a. Barbaadamaas jirti ta'uu danda'a. Sadarkaa keetti waan argamu. Gaafa argamu guyyaa cidha kee fanu waamtee immoo yeroo itti aanu immoo jaartii kee wajjiniinis dhuftee gaaffiif deebii akkatiin waliin gootu abdii guddaa qabna. Egaa keessumaa gammadaa shoo torban kanaa taates dhuftee nu waliin waan jiru uummata keetiif ifa gochuu keetiif galatoomii ulfaadhu siin jenna. Isinillee guddaa galatoomaadha. Sagantaa kee kan irratti naaf heeruu keetiif guddaa galatoomii. Thank you. Cheers. Cheers. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti dheeraa biyya Itoophiyaa nagahoo Jima Abbishoo wajjiniin taasifne kan torban kana fakkaata ture. Egaa keessummoota keenya guyyaa har'aarraa waan hedduu akka barattan waa'ee isaanii hedduu akka dhageessan hedduu irraa barattanis shakkii hin qabnu. Egaa torban immoo keessummoota biroo qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha gammadaa shoo daawwachaa jiraachuu keessan immoo nu mirkaneessaa waan jirtaniif ulfaadhaa isiniin jenna irra deebine. Egaan dhaabbileen tajaajila keessanii fi oomisha keessan gammadaa shoo irratti beeksifachuu fi nu waliin hojjechuu barbaadan immoo gama toora bilbilaa as iskiriinii gubbaarra isinii keenyuun bilbiltanii haaloo nuun jettanii akkasiin nu waliin hojjettan affeerraa isiniif taasisaa. Warreen yuutuubiidhaan nu daawwattan yuutuubiin keenya Risaa Miidiyaa jedha. Subscribe gochuudhaan like, comment, share gochuudhaan immoo hiriyoota keessaniif qooddanii maamilaa fi akkasumas maatii Risaa Miidiyaa akka taatan gamanumaan isiniif dhaamna. Torban hanga wal arginutti turtii gaarii isiniif hawwaa. Nagaatti.